bara kana keessa tajaajila lammummaatiin hojiileen rakkoo hawaasa dinagdee jiraatota magaalaa Adaamaa furan bal'inaan hojjetamuu waajjirri maallaqa magaalichaa beeksise. Waajjirichi bu'aalee gurguddoo hojii tajaajila lammummaatiin argaman irratti addatti miidiyaaf ibsa kenneera. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii haaraa dhaloonni aadaa fi duudhaalee hawaasa keessa jiru akka hubatu, jaalalaa fi quuqama biyyaa fi naannoo isaa akka qabaatuu fi aadaa waliin hojjechuu akka gabbifatu gochuun waggoottan muraasa keessatti hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fideera. Itti aantuu waajjira maallaqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Adde Almaas dabalee akka magaalaa Adaamaatti bara 2016 keessa hojiileen kenna tajaajila lammummaa fakkeenyummaa gaarii qaban karoora qabamee ol raawwatamuu ibsaniiru. Tajaajila lammummaatiin akka magaalaa Adaamaatti wanta hedduutu hojjetame karoora keenya olillee hojjenne jennee kaasuu hin dandeenya. Tajaajila lammummaatiin piroojeektiin adda addaa hojjetamee jira. Manneen barnootaa, bu'uura boruu, suphaa daree barnootaa, ijaarsa mana harka qalleeyyii, nyaata barattootaa, inisheetivii horsiisa lukkuu, furdisa loonii fi kanneen biroo hojiilee ijoo bara kana keessa gama kenna tajaajila lammummaatiin karoora qabamee ol hojjetaman ta'uu ibsanii jiru. Adde Almaaz piroojeektii adda addaa keessaa fakkeenyaaf yeroo ammaa mootummaan xiyyeeffannoo guddaa itti kennee kan hojjechaa jirru inisheetivoota adda addaati. Inisheetivoota adda addaa keessaa immoo horsiisa lukkuu jira, booyyeen jira, furdisa looniin jira, kan aannan jira jechuudha. Wanti baay'ee hojjetamee jira. Kana qofa osoo hin ta'in immoo gara biraatiin mana barumsaa bu'uura booruu ijaaru fakkeenyaaf biyya tana guddisuu kan danda'u kan immoo ijaaruu kan danda'u nama baratee waan ta'eef mana barumsaa bu'uura booruu akka magaalaa keenyaatti bara 2012 karoorfanneet 16 xumurree amma piroojeektii amma eebbifamu keessaa manni barumsaa bu'uura booruu 6 eebbifama jechuudha. Inni biraa immoo maaliif mootummaan keenya yeroo baay'ee amma barnoota irratti waan xiyyeeffatuu fi daree dabalataa ijaaruudha. Maaliif wanti hunduu guutamuu waan qabu daree dabalataa illee akka magaalaa keenyatti bara 2016 163 karoorfannee karoora keenya ol jechuudha. 183 hojjennee jirra. Inni biraa mana harka qalleeyyiiti. Mana harka qalleeyyillee maaliif namni kamuu wal deeggaruu waan qabuuf aadaan Oromoo qabu keessa tokko wal deeggaruu waan ta'eef mana harka qalleeyyillee akka karooraatti galfannee karoora keenya 137 raawwiin keenya garuu 100 ol 205 xumurre jechuudha. Isa qofa osoo hin ta'in immoo haaraa ijaaruu qofa miti suphallee jira jechuudha. Maaliif kan keessa jiraatanii irratti kufuu hedan kan jaarsoliin jaartiin keessattuu irratti kufee lubbuun isaanii darbuu danda'u isallee gargar baafannee mana harka qalleeyyii kan suphuune karoorri keenya 101 raawwiin keenya 157 hojjennee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in immoo gara nyaata barataattillee yeroo ammaa nyaanni barataa sassaabamee mana barumsaa akka magaalaatti qabnu keessatti parsantaa 90 ol jechuu dandeenya barattoonni nyaachaa jiran jechuudha. Hojiileen inisheetivii kenna tajaajila lammummaatiin bara kana hojjetamuuf qabame birrii biliyoona 1.3 yoo ta'u karooraa ol birrii biliyoona 2.7 kan raawwatame ta'uu ibsaniitii jiru. Adde Almaaz karoorri keenya tajaajila lammummaa irratti bara 2016 hojjenna jennee kan karoorfanne biliyoona 1.3 nu garuu akka waliigalaatti biliyoona 2.7 galmaan geenye jechuudha. Kana yoo sassaabnu tokkoffaa maallaqa callaa'an qabna, meeshaa an qabna, hirmaannaa an qabna maaliif kun hunduu gara maallaqaatti waan tilmaamuuf ogummaa illee jira. Kan ogummaa illee gara maallaqa callaatti jijjiirameet karoorri keenyaa fi raawwiin keenya baay'ee garaagarummaa qaba. Parsantaa 200 ol jechuudha kan deemne tokko biliyoona 1.3 raawwiin keenya garuu biliyoona 2.7 galmaan geenye jira jechuudha. Kun immoo saffisaan jira. Hojiileen kenna tajaajila lammummaa kun fayyadamummaa uummataa dhugoomsuu keessatti shoora olaanaa qaba kan jedhan Adde Almaaz hawaasni immoo hojiilee kenna tajaajila lammummaatiin hojjetaman abbummaan ofitti fudhatanii eeguu fi kunuunsuu akka qabanis ergaa isaanii dhaaman. Gara lamaan laaluu dandeenya. Tajaajila lammummaa kun tokkoffaa gara piroojeektiitti ilaalle fakkeenyaaf aanoleen galma hin qabne fakkeenyaaf yeroo ammaa galma aadaa kan jedhamu aanaa hundarrattu hirmaannaa uummataatiin ijaarame aanaan galma hin qabne yeroo ammaa hunduu galma isaanii tajaajila lammummaatti ijaarratan jechuudha. Kanaafuu gara piroojeektiitiin wanta adda addaa uummata keenya tajaajilaa jira. Fakkeenyaaf waltajjii kanaan dura galma kireeffannee itti hirmaachaa jirru yeroo ammaa garuu hirmaannaa uummataatiin aanaa irratti galmi istaandaardii isaa eeggate hojjetamee achirratti hirmaachuu dandeenye jira jechuudha. Inni biraa gama barataatiin yoo ilaalle egaa nama barateetu biyya tana keessa jennee jirra. Barataan nyaataan yookaan immoo daftaraan uffataan manatti hin qabu jedhee kanaaf kun gara mana barumsaa ofee daftara bitamee fi nyaanni qophaa'ee fi barachaa jiran jechuudha. Kanaafuu gama tajaajila lammummaatiin
ummata keenya baay'ee deeggaramaa jiranii hin deeggarraas illee kunillee kaayyoo keenya jechuudha. Hawaasni abbummaa ankii jedhee ummata kana yeroo deeggaru maaliif uummanni garaagarummaa qaba. Namni qabu jira, namni hin qabne jira. Kanaafuu namni qabus immoo hawaasa garjallaa jiru yookaan immoo nama harka qalleeyyii kana yoo deeggare tokkoffaa gara waaqayyootillee waa argata. Inni biraa immoo sammuun isaaniillee ni boqota jechuudha. Kanaafuu hawaasni tajaajila lammummaa kan akka abbummaatti fudhatee osoo wal cinaa taanee wal deeggare baay'ee gaarii ta'a. Gama mootummaatiin illee mootummaan kallattii gadi buusee jira. Nullee kan mootummaan gadi buusee immoo akkuma jirutti fudhannee gara hojiitti deeggarraa jira.